السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردفتوتا في كبجمتوتا روزاتو بندكي سنو نغانكي اللي سران كان اون الرامد سناغو سنجا سو امانتي في كوتا هنتني وردفتوتا غوت مانكي سنو انجولي امانتي برالي اشمار كفوني هركان قاون ددبه انجولي امانتي برالي اشمار كفوني اسنين جيجا بغنا جرات مرت مكاي سنو انجولي ورمو هند مكاي سنو اسن جالدا اسن كبجا غوتو كيسا نوجد أسوأ من تفكده هنجانه كندا في ورا منا سير ستوات التوم ترى من سير سجرني واتكشو أكسي هرد تتافيك بجمتو تكيا وندي كيسا نوهد أموت يروزان إذا ديمو ديمتو جدا والله بك بريد أبا مناكي أشوف أكو مسنين جدك هجرة وانتف استيمي جدا ماما مغرو داوني سينو دافين ديما ويبا بك كيا ويبا كيا تاكاين أركني والله لازم تاكاين أركني يوين وأنياتي نما دوك سيجا دقيقتين نما دوك سيجاني ميكانو ملالا يوكا أنا موكا يندوك نفسرت نيادي دوغيتين جرا أتي بك كيا سينو فين ديما يدوك أيا وجين ديمنا ما فكرتني فولك يا أما كسرامي ها غاشي ماسكوتي إيشي نما واسر رئيس جرايتني كسي ماسكوتي أنا أول ما لا اسمي جدا وردتها فيك بجمتها هي ميكان نيند بانك نو واي ما نكيسة ونتودك هندان دو قسم بنو لا من أنا هندان دو أدي مرنيا دارا أو يلا ما وبومبر كثير مرنيا أنا أجرا برا كسنتي كثير كنا فرد تافيك وجمتك يا أما جيمو فينتين ديما ما نتيجي شو بومبا نيلا شوف همي سانسير سوف ديماني ما ديوان برامجي بيشون روبنا يرو روبو يتي وندي تأ كنا ada demo fin dema amma haka tumpuran na fara tura isin jalada isin kawaja amma ini menjera kum argi tangka kupahi di menjera tangka sini bit baru malala kami dahu agak doki kesa kembali itu sanu bakti itu damu dia menjera Maya juga. Kasi selis na wala mo ang sentence. Magay marami siya. Puno as. كثير بفتكر إن تجي أما سيرين تجي جرا بكتير جرا من ويباي شرا نيا ولومال لك إن شاء الله روزانا ما كان جرتي بدك ما كان جرتي كنت ما كان شرا ولومال لا سنجرا ولا تلقى بفتكي أما دي ما تني في كمار kita بايجي نامباي زوري كنت ما هو نقطوران فما ترى اسمه تدي كده اسمه تمال مالينجا إن شاء الله أوكي Oke, waktu itu tadi kabar jam itu tadi aku mau kita nih, aku kena udah dah kalau mau kita balik cerah mau iba on, oke ya masih jadi aku kasih sih udah fi, ibiter tahu udah fi kota asik tinggalin kita nih, masya Allah ada bayi tak kemarin ada mata kita mata awami, aku hundak dawa korada, kamu nama duduk udah fi, dah aku sih sini mata sah kota sini jam aku udah. Akkasii hordoftoota kabajamtoota kiyya wanni guutuu mul'achuu dhabeef mataa qullaa jira. Dhiifama guddaa kanarraa taatanii mataa qullaa jira. Hedduu wanni natti toluu dhabeef mataa qullaa jiraa fi
xiqqishuma si wanni isin godhe mataa qullaa dirqama waa hin uffatanii waan ibsaniif maaliif jedhe dhadhaan waa wanni jedhuuf malee waan biraa miti hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa waan mataa qullaa jedhuudhaaf qaamni kiyya mul'achuu dhabe. Achi keessa abayyaa argitanii bismillah ilaa horii galee maal jedha asuma nama galchanii asuma nama sukkuumanii asuma nama diddibanii akkuma argitan kun ciisu jira ciisina jedhanii miila kee hundi feestaaliidha dayfa akkanarra gachuun argitanii wallahi baay'ee takka bareedaa qorraaf waan hundaaf jedhanii kan hundi qara dhadhaan irratti jira ture akkuma argitan na fakkaatte bakka wajjimtoota kiyyaa akkuma argitanii amma shaawarii galeetiniin jira shaawarii galeetiniin jira shaawarii galeetiniin bahu jirame dhugaa baay'ee takka dasna jedha bishaan ho'aa sin danda'u bishaan ho'aa baay'ee fuudhee fiyyees gurraachisa kanaaf malee waan biraa miti kinoo baheetiniin jira shaawarii seeneetiniin jira asumatti seenanii badda ammas ganana asukkumaniin saamii ganaa waa dhudhugas nyaaddas wallahi dhuguma fayyaa fi qorraaf yeroo baay'ee ka isin dhugu wallahi lazim yeroo baay'ee matana dhukkuba kanaaf illee bareeda jedhanii mee walumaan laallakaa isiniin jedha akkasii kunooma bahee wanni isaanii gubbaa taa'utti jira ganana sukkuman fakkaatte ammoo jalqaba yeroo namaa dibanii qullaa waan namaa dibanii fi waraabne yeroo viidiyoo namaa akkan dhalatanumaan namaa seenanii garuu wallahi waa hundumaafuu baay'ee takka bareeda keessatti abbaa manaa ofiitiif baay'ee takka bareeda jedhanii abbaa manaadhaatii fi qaama ofiitiif baay'ee takka gaariidha. Mee fuulli yeroo jalqabaatiif yeroo ammayyuu tokko miti akkuma argitanii tokko miti miree tokko miti. Wallahi kota fayyadama isinin jala ijoolleen lama jirtan isinitti agarsiisaa tuwwan ammoo tuyyuu kaamaa gaafuma alarraa galtanii fayyadamtanii kun amma taa'utti jira akkuma argitanii shaaworii achitti namaa dhiqanii maal jedhanii fi namaa dhiqanii fi namaa tolchanii fi waa hunda godhanii andammoo kun birreen akkuma argitan achirra asin isinii kaleessu kun agartanii kuma takka jedha achi gubbatti kuma takka jedha nitti himu baakumni takka wani xiqqaatti. Maaliif yoo jettan dhadhaan guddaadha isaanii takkaadha ammas deebi'eetiniini saamunaa shaamboo aarasan bismillah wallahi kasaaramaa nutti fakkaatti yoo akka jiraalutti garuu waa maashaallah tabaarakallah koota dambanyaa akkasii koota ijoollee oromoo hunduma keessanii koota seenaa isiniin jedhaa amma mee walitti deebina hin xumurree ganaadha gana naasa sukkumanii asii gabba akkasii kaardotootaa fi kabajamtoota kiyyaa walitti deebina yeroo jalqabaa achi keessaa bahu argitanii yeroo jalqabaatii fi yeroo wanni tokko yeroo amma qaama dhiqadhee maal jedhee dayfii akkasii nama geessaa gajiga wanni hundi jechuudha dhugaa wallaahi lazim amma qaamni kun kiyya kun ka baay'ee duraan natti ulfaate ka fiifa wayinatti baqanii jiraami baay'ee natti ulfaate jechuudha qaamni kiyya kaa'onni akkasii kun silaa'u aadaa kenna nu birattis biyya hundattuu keessattuu aadaa walloodha walloo baay'ee qayyatanii nu birattillee yeroo intala gurguranis warri baadiyyaa ammas ni qayyata abbaa manaa isaaniitiif qayyii jechuun baay'ee takka bareeda dhugaa wallaahi qaama namaatiif illee fayyaaf illee abbaa manaa keessaniif fataa godhuuf illee baay'ee bareeda wanni akka qayyaa baay'ee bareeda hin jiru kuni ka uffatte maal uffatte watan fooxaa bishaan ittiin goggoofatan uffadde isin ittiin dubbachuutti jira akkasii hordoftootaaf kabajamtoota kiyyaamee walitti deebina. Hayya hordoftootaa fi kabajamtoota keenya walitti deebineetiin jira amma deebi'eetiin jira akkuma argitanii akka walirraa jalqabarraa argitan sanitti amma garuu baay'ee isa baay'ee juusii dhugu jira haaduu inni isin jira galee hojjetame.
juusii dhuguutti hin jira. Yoo achi galan baay'ee takka nama dadhabsiisa. Keessa namaas nama dadhabsiisa. Baay'ee ho'a waan ta'eef baay'ee takka nama dadhabsiisa. Garuu dirqama yoo ganama faxara nyaatanii hin deemin fa'a keessaa bahuu hin danda'anii ni dawwa kan isiniif galee nama dawwaqsiisa. Dachiin nama marsiisa. Anuu baay'ee akka tokko naan goggodheetiin hin jira. Garuu alhamdulillah seeneetiin hin jira. Seenee qaama namaatiif qorra waan hundumaafuu bareeda jedhanii. Akkasii kabajamtootaaf hordoftoota kiyya akkuma isiniin jedhee warroonni kunis laafuu aadaa keenya nuti akka arsiitti ni godhanna. Nuti warra ammaa kana malee warri durii fa'aa sirriitti godhatanii. Nuti kun amma harka nama hin diimessu, miilas nama hin diimessu, harkas feestaalas godhanii, miilattis feestaalas godhanii wanti nama godhaniif akka nama hin diimanneef natti fakkaatte. Kanaafuyyuu keessattuu dubartiin abbaa manaa qabduuf baay'ee takka bareedaadha. Akkuma qarallee isiniin jedhe. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa baay'ee takkan isin jaalladha. Isin kabaja haadhuun illee isiniin jira. Haadhuun isiniin jira. Waan dadhabeef daawwa keetiin hin dhufe wallahi dhazii. Kanaafuu tottolfadhee maal jedhe zana jedhe jaarsa kiyya qaalii habiibii eeguudhaaf deema. Haga xumuraan nafana tura. Alhamdulillah rabbil aalamiin. Warroonni jaarsa keessa waliin jirtanis rabbii waliin isin haa kaayuu kaganaa fuudhus rabbiin inshallah itti haa fuudhu tanaa heerumtus rabbiin haa gurgu haa heerumsiisu. Akkas isiniin jedha ijoolleen ay jirtan sila cidha kiyyaanii dhuftanii taasisin jirre ammuutuyyuu nasiiba keessanii kottaa isiniin jedha. Akkasii hordoftoota kabajamtoota kiyyaa isin jaalladha. Isin kabajaa maraafu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angu video berarti boleh debinuti nagahan natura bayi isin jaalladha baay'ee isin kabaja hunduma keessanu amantiif kutaa takka osoo hin jenne oromoon tokko waan ta'eef nu hundinuu tokkocha dhiini kennu tokko wanni kennu hundu tokko isiniif galee kanaafuu nagaan natura isinin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Achitti isinin hiyyuu hin qabne akkuma achi baayisaa bahee baay'ee daawwakeetiin jira baay'ee takkan dadhabe. Manumatti galeetinii jedheetinii baay'ee nama dadhabsiisa. Ni qorras ni akkuma tokko nama goggoodha. Kanaaf hundumaafuu hordoftoota kabajamtoota kiyya assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haga viidiyoo biraatti walitti deebinu nagaan tura baay'ee isin jaalladha baay'een isin kabaja. Assalaamu alaikum.